raawwataman irratti xiyyeeffachuu sagantaa isiniif dhiyaatudha. Qopheessuunis wajjin kan turaan Usmaan Baay'uuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalis na wajjin jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan ammoo affeerraa keenya itti dhiyaata. Mata duree keenya jalqabaatiin xiinxallaan siyaasaa fi Daayirektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohaammed hagayya 6 2018 gara biyyattii imalanii magaalaa Amboo fi Gincitti kabajaa fi yaadannoo gootota Oromoo qabsoo irratti wareegamanii imala miila qullaa taasisuuf akka jiran torbaanuma kana gama fuula Facebook isaaniitiin baruu maxxansanii wal qabate miidiyaaleen garaagaraa walakkaa fuudhanii balballoomsaa turaniiru. Obbo Jawaar Mohaammed waggoota 13 booda gara biyyattii imaluu akka jiran kan ibsan gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin waa'een biyyaa bahuu fi biyyatti deebi'uu anaaf dhimma guddaa miti kan jedhan Obbo Jawaar Mohaammed biyya alaa kanan tureef hojiin alaa kana taa'ee hojjechaa ture biyya keessa taa'ee waan hojjechuu hin dandeenyeef jedhan. Amma garuu biyya keessatti jijjiiramni mul'ataa waan jiruuf jijjiirama argame gadi jabeessinee dhaabu OMN jabeessuu fi hojii biyyattiin gara dimokiraasiitti ceesisu mootummaa fi dhaabbilee mormitootaa hojjetan beekumsaa fi muuxannoo qabuun deeggaruuf yeroo isaa amma jedhaniiru. Hagayya 6 2018 biyyatti deebi'a kan jedhan Obbo Jawaar Mohaammed guyyaan kun kan filatameef guyyaa seena qabeessaa waan ta'eef jechuun dubbataniiru. Guyyaa hiriira guddaan guutuu Oromiyaatti itti bahamee fi namoonni 200 ol itti wareegaman waan ta'eef isaan yaadachuudhaa fi maatii isaanii jajjabeessuuf jechuudhaan ibsaniiru. Wareegama isaanii malee injifannoo amma argame kana yaaduun hin danda'amu kan jedhan Obbo Jawaar Mohaammed yeroo qabsoo san halkanii fi guyyaa isaan waliin dabarsaa ture isaan waliin biyya keessa jiraadhee rasaasa san fudhachuu dhabuun hedduu na gaddisiisa jechuun BBC'tti himan. Hojiin jalqaba irratti hojjechuuf Obbo Jawaar karoorfatanis wareegamtoota qabsoo keessatti wareegamanii fi kabajaa kennuu warra miidhaman wal'aansisuu fi maatii wareegamtoota dhaabbiidhaan haala ittiin gargaaraman mijeessuu akka ta'es dubbataniiru. Deeggartoonni isaanii hedduun biyyatti deebi'uu Obbo Jawaaritti wal qabatee nageenya isaaniitiif yaaddessaadha sodaan jedhu marsaalee hawaasaa irratti akka Jawaar ammatti gara biyyaa hin deebineef gaafataa jiru. Obbo Jawaaris yaaddoon nageenyaa jiraachuu hin haalle garuu qabsootti malee taphatti hin jiru jechuudhaan dubbataniiru. Hojiin biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuuf hojjetamuu qabu hirmaannaa hunda keenyaa gaafata kan jedhan Obbo Jawaar Mohaammed mana ciraa dhaqanii morman dhokfatan akkuma jedhamu nageenyaaf sodaannee yoo dhiibne diinni lafaan dhoofne kun akka buufatti biyya irraa beeka'a jedhan. Nageenya isaanii eeguuf gama isaaniitiinis ta'ee gama mootummaatiin hojii hojjetamuu jiraachuus ibsaniiru. Mata duree keenya lammataatiin taateewwan torban kana raawwataman keessaa kanneen gaddisiisaa fi suukkanneessotaan keessaa gocha godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti raawwatameedha. Weerara kanaan lubbuun namaa fi beelladoota haala suukkanneessaa ta'een darbuun manneen jireenyaa jiraattota hedduun ibiddaan shidamanii gubataniiru. Shira mootummaan naannoo Sumaalee Abdii Illee qindeesse kanaan beelladoonni hedduun qaamota weerara gaggeessaniin ibiddaan gubachuun suuraan isaanii bal'inaan miidiyaalee hawaasaa kana gubbaa naanna'aa turaniiru. Weerara humnoota addaa naannoo Sumaaleetiin tibbanas godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti irra deddeebiin aanaalee akka Gumbii Bordoddee fi aanaa Mi'eessoo keessatti hawaasa irratti lolaban lubbuu uummata nagaa galaafachaa turaniiru. Humnoonni kunneen hawaasa irratti saamicha gaggeessaa akka turan jiraattonni irra deddeebiin himachaa turaniiru. Humnoonni addaa naannoo Sumaalee kunneen tibbanuma godina Booranaa magaalaa Moyyaleetti weerara gaggeessuun lubbuu namoota lamaa yoo galaafatan manneen jireenyaa jiraattota dabalatee konkolaattonni hedduun ibiddaan barbadaaniiru. Manni kuusaa tokkos cabee humnoota kanneeniin qabeenyi achi keessa tures saamamee fudhatamuu sababa maaliin garaagaraa gabaasaa turaniiru. Qophiin miilota banaa akkuma itti fuufetti jira. Ergamoomichi ministeera haaraan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed filamanii gara aangootti as dhufanii jijjiiramoonni garaagaraa mul'achaa jiru. Qaamonni aangoo da'oo godhachuudhaan hawaasa irratti miidhaa geessaa turan mootummaadhaan gulantaa aangoo isaanii irraa kaafamaa jiru.
Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa hooggantoota manneen sirreessaa sadii taayitaa isaanii irraa iddoo turanii akka kaafaman godhaniitiin jiru. Hooggantoonni aangoo isaanii irraa kaafaman kunneen daayirektara manneen sirreessaa kan turan obbo Dassaaleny Raggaasaa, damee bulchiinsa humna namaa hoogganaa kan turan obbo Geetaachoo Dajanee fi hoogganaa damee eegumsaa fi haaromsaa kan turan obbo Saggaayee Waldarufaa'ee namoota jedhamanidha taayitaa isaanii irraa kan kaafaman. Sababii hooggantoonni kunneen aangoo isaanii irraa kaafamaniif jedha gabaasichi. Manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamtoota murtiin irratti darbe kanneen dhimmi himannaa isaanii mana murtiitiin ilaalamaa turee fi akkasumas kanneen shakkamuudhaan manneen hidhaa keessatti argaman irratti sarbamiinsa mirga namummaa isaan irratti raawwachuudhaan gochi kun ammoo qaamota garaagaraatiin qoratamee waan mirkanaa'eef qaamonni yookiin aangaa'onni kunneen aangoo isaanii irraa akka ari'aman taasifameera jedhaniiru. Sababa kanaaf itti gaafatamummaa itti kenname sirnaan bahuu waan dhabaniif abbaan alangaa federaalaa aangoo irraa kaasutu gabaafame. Haaluma kanaan abbaa alangaa federaalaa iddoo qondaalonni kunneen irraa kaafamanitti hooggantoota haaraa muudaniiru. Obbo Jamaal Abbaasoo daayirektara olaanaa manneen sirreessaa ta'uun yoo muudaman, gargaara koomishinaraa Yaragaan Addamee itti aanaa daayirektaratti hoogganaa bulchiinsaa humna namaa fi faayinaansii Komaander Dastaa Asmallaash itti aanaa daayirektaratti hoogganaa damee haaromsa Komaander Mulaat Alamuu itti aanaa daayirektaratti damee eegumsaa fi nageenya akkasumas Komaander Wandimuu Caalaa itti aanaa daayirektaratti damee fedhii bu'uuraa ta'anii muudamaniiru. Waamicha mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siyaasaa mormitootaaf biyya isaaniitti galanii qabsoo karaa nagaatiin akka gaggeessaniif godhan fudhachuudhaan dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduun gara biyyatti galaatiin jiru. Waamicha kana dursee awwaachuudhaan ODF yookiin Addi Dimokiraatawaa Oromoo kan obbo Leencoo Lataatiin hoogganamu gara biyyatti yoo galu itti aansuun dhaabni Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa kan Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu jila isaa gara biyyatti erguun galaniiru. Sadeessuun ammoo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee kan Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamutu gara biyyatti gale. Guyyaa kamisaa darbee adoolessa 5/2018 ammoo hoogganaan dhaaba Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa kan ta'an Jeneraal Kamaal Galchuu gara biyya isaaniitti galaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa dhaabbilee siyaasaa asiin dura maqaa shororkeessummaatiin yakkamanii turan galmee shororkeessummaa irraa haqeera. Manni marichaa walgahii idilee isaa tibbana gaggeesseen Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadenii fi Gimboot 7 irraa labsiin darbeetiin ture akka kaafamu godheera. Manni maree ministeerota wixinee labsii dhaabbileen siyaasaa kunneen galmee shororkeessummaa irraa akka haqaman taasisu qopheessee raggaasisu gara paarlaamaa biyyattiitti torbaan lamaan dura erguun kan yaadatamudha. Gabaasuma gara mana maree biyyattii keessaa osoo hin bahin manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii isaa addaa jaffaa adoolessa 7/2018 gaggeesse Dr. Mararaa Guddinaa miseensa boordii koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa taasisuun muudama isaaniif raggaasiseera. Ministeerri waajjira koominikeeshinii federaalaa obbo Ahmad Shidee ammoo walitti qabaa boordichaa ta'uu yoo muudaman Addi Haalimaa Bargabaa miseensa boordii kanaa ta'anii akka hojjetaniif muudamni raggaasifameera. Gama biraatiin manni maree kun muudama abbootii seeraa manneen murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa 74 fi olaanoo 49f muudama isaanii raggaasiseera. Hayyoota Oromoo ilaalcha siyaasaa isaanii qofa dhiibbaan gargaraa irratti raawwatamaa tureef bakka laatuun mootummaan Dr. Abiy Ahmediin durfamu diree siyaasaa bal'isuuf tarkaanfii eegaleedha jechuun yaadoonni jajjabeessaan hedduun xiinxaltoota siyaasaa fi hawaasa keessaa dhagamaatiin jiru. Kun qophii mil'uu tibbanaati. Ammas nu faana tura. Mata dureen keenya itti aanu gara naannoo Beeshaangul Gumuzitti nu geessiti. Naannoo Beeshaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi naannawa isitti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa fi qabeenyaa irratti gaaga'amni jabduun dhaqqabeetii ture. Boora'uu nageenya hawaasaa kana keessaa kanneen harka qaban jedhaman shakkaman namoonni 54 to'annaa seeraa jala oolfamuun qoratamaa akka turanis gabaafameera. Namoota 54 to'annoo jala oolfaman keessaa 11 ammoo miseensota poolisii naannichaa akka ta'es eerameera. Pireezidaantiin naannoo Beeshaangul Gumuz obbo Ashadii Hasan ibsa miidiyaaleef tibbana kennaniin akka ibsanitti walitti bu'iinsa uumamee ture lubbuun namoota 14 darbuu ragaa ba'aniiru. Jeequmsa uumameen nageenya hawaasaa boora'ee ture tattaaffii bulchiinsi naannichaa godheen wayitii ammaa tasgabbiin bu'eera jedhan pireezidaantiin naannoo Beeshaangul Gumuz obbo Ashadii Hasan.
haala nageenya naannoo kanaa hordofuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu dhabuun badiinsa lubbuu namaa barbadaa'u qabeenyaa fi saamicha gaggeeffameef itti gaafatamummaa isaanii irraa eegamu hin baane jechuun kanneen qeeqaman qondaalonni naannichaa aangoo isaanii irraa akka kaafamanis yeroo kana ibsameetiin ture. Hooggantoonni gulantaa aangoo isaanii irraa ari'aman kunneenis itti gaafatamaa waajjira nageenyaa naannichaa kan turan obbo Diinsaa Bayyanee, Koomishinara Poolisii Kora Bittinneessaa naannichaa obbo Shaahid Abdallaa fi itti aanaa isaanii akka ta'anis gabaafameera. Gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baasetti yoo dabalu dhaabbanni mirga namoomaatiif falmuu Human Rights Watch akka gabaasetti lammiileen Somaalee bulchiinsa Abdiilleetiin maqaa isin miseensota adda bilisa baasaa uummata Ugaadeniif jedhuun mana hidhaa keessatti dararaa hamtuu argaa akka jiran ibse. Dhaabbatichi gabaasa nuti akka nama du'eetti lakkaa'amne jedhuun baase hidhamtoonni kunneen dararaa isaan irratti raawwatamu akka dhaabbata kanaaf ibsanitti mana murtiitti dhiyeeffamanii murtoo tokkollee akka hin arganne eeruun gochi gara jabeenyaa hamaan isaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Miidhaan humnoota tikaa sirnichaatiin shakkamtoota manneen hidhaa keessa jiran irratti raawwatamu sukkanneessaa fi akkaan yaaddessaadha jedheera Human Rights Watch. Bulchiinsa naannoo Somaalee shakkamtoota hidhaman akka barbaadanitti mirga namoomaa isaanii sarbuun gaaga'aa jiran jedhe gabaasni Human Rights Watch kun yeroo ibsu. Dhaabbanni Human Rights Watch itti dabaluun mootummaan federaalaa aangaa'ota naannichaa gocha gara jabeenyaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiran kanneen tarkaanfii jabaa irratti fudhachuun seeratti dhiyeessuu akka qabus gaafateera. Gabaasa bargamarraa arganne nammoo baqattoonni Afrikaa lakkoofsaan 60 ta'an dooniiwwan xixiqqoon fe'amanii Liibiyaa irraa gara biyyoota Awurooppaatti ce'uuf handaara galaanaa Meeditiraaniyaa irraa imalaa osoo jiran bidiruun lubbuu isaanii baraaree yabala guyyoota 4 booda waqtii Xaaliyaanii ga'etti Xaaliyaanii fi Maaltaan bidiruu kan mootummootaa hin taane hin keessummeessinu jechuun qarra isaanii itti cufataniiru. Bidiruun baqattoota kanneen fe'ee ture gara buufata doonii Ispeenitti imaluun baqattoota kanneen biyyi Ispeenii simatteerti. Baruma 2018 kanatti baqattoonni biyyoota Afrikaa kanneen 10,000tti dhiyaatan Liibiyaa irraa ka'anii karaa seeraan alaatiin gara Awurooppaatti bishaan irraa imaluun daangaa handaara galaanaa Awurooppaa ga'uu isaanii dhaabbanni baqattoota addunyaa gabaaseera. Biyyoonni kibba Awurooppaa baqattoota gara ardii isaaniitti seenan kanneen yoo nurraa hin qooddanne ta'ee haala yaaddeessatu dhufaa jira jechuun biyyoonni ammaaf baqattoota kanneen qubsiisaa jiran waamichaa godhaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin midhuutti banaa har'aaf jenneetiin qopheeffannee kan hangammaa daawwattanidha. Isin wajjin kan ture an Usmaan Baay'uuti. Ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaal na wajjin ture. Torban qophii biraatiin walitti deebina. Hangasiifuu nama torbaan himaa taasisu.